Rakkooleen bulchiinsaa fi malaammaltummaa magaalaa Shaggar Siitii keessatti jabaachuun uummanni haala hammaataa keessa jiraachuun ifoome. Dabalata isaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Magaalaa Shaggar Siitii keessatti hojiileen bulchiinsaa fi misoomaa gaggeeffamaa jiran rakkoowwan hedduu qabaachuun uummata naannoo sanaa yaaddessaa jiraachuu odeeffannoon argame ni mul'isa. Akka odeeffannoon uummatarraa argameetti manneen mootummaa fi manneen gandaa hedduun seeraan alatti gara dhuunfaatti jijjiiramanii gurguramuun qabeenyi uummataa saamamaa jira. Kana malees hojiileen mootummaa hedduun sirna seeraa fi qajeelfamaan hojiirra oolchuun alatti firummaa fi malaammaltummaan gaggeeffamaa jiru. Hojjettoonni mootummaa tokko tokko waggaa sadii guutuu osoo hojii mootummaa hin hojjetin miindaa argachaa turuun galiin mootummaa akka dhuunfaatti jijjiiramaa jiraachuun himameera. Akkasumas namoonni kaabinee yookaan caasaalee PP keessaa fira qabaniif sirna ramaddii hojii seeraan alaa ta'een jijjiiramaa jiraachuun ibsameera. Qacarriin qulqullinaa fi eegumsa magaalaa akkasumas hojii waardiyyaa jijjiirraa beekumsaa fi ga'umsa osoo hin ilaalin firooma aantummaa fi loogiin raawwatamaa jiraachuu odeeffannoon argame ni mul'isa. Namni gaaffii seeraa kaasu diina ta'e ilaalamuun mirgi hojjettootaa fi uummataa sarbamaa jira. Dabalataanis waaldaan hojii bu'uuraa misoomaa maqaa dhaabbilee adda addaa jala jiran qajeelfama seeraa osoo hin hordofin dhuunfaa fi garee hooggantootaa muraasaatiin to'atamaa jiraachuun himameera. Maashinoonni mootummaa kiraan fudhatamanis galii dhuunfaaf oolaa jiraachuun rakkoo guddaa ta'e ibsameera. Kutaalee magaalaa adda addaa keessatti keessumaa kutaa magaalaa Gafarsaa Gujjee fi Aanaa Kolooboo manneen mootummaa gara dhuunfaatti jijjiiramanii gurguramu odeeffannoon argameera. Akkasumas aanaa eegduu naannoo Jiinoosaayii jedhamutti lafti uummataa seeraan alatti saamamaa jiraachuun ni himama. Hojii misoomaa hojjechuun daandii fi manneen seeraan alatti diiguu sirna qulqullina hin qabneen hojjechuun jireenya uummataa rakkisaa jira. Uummanni yaada isaa yoo ibsatu doorsifamuu, hidhamuu fi miidhamuu akka danda'u sodaa keessa jiraachuun addeeffameera. Kana hundarratti poolisii, milishaa fi qaamoleen bulchiinsaa seera kabachiisuu irra miidhaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuun yaaddoo guddaa uumee jira. Uummanni magaalaa Shaggar Siitii mirga isaa kabachiisuuf tokkummaan dhaabbachuun akka isa barbaachisu ibseera. Walumaa galatti uummanni magaalaa Shaggar rakkoolee bulchiinsaa, malaammaltummaa fi saamicha qabeenyaa uummataa dhaabuuf hayyoota, ogeessotaa fi qaamolee dhimmamtootaa hunda waliin qindoominaan akka socho'an dhaamsa dabarseera. Godina Baha Harargee Aanaa Qumbiitti kaabinoonni bilisiginnaa hojjettoonni mootummaa fuulbarruu baay'inaan banatanii akka deeggaraniif doorsisaa jiraachuun barame. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Baha Harargee Aanaa Qumbii cufa keessatti kaabinoonni bilisiginnaa gubbaa hanga gadiitti waltumsuun gurraandhala 7/2026 irraa eegalee hojjettoonni mootummaa hundi fuulbarruu impaayeratti faarsu akka banataniif dirqama itti gochuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Raafama hamaa gama cufaan impaayeratti mudate sagalee dhabsiisuuf akka tooftaa tokkotti lakkaa'uun tokkoon hojjettoota fuulbarruu 10 ol banatanii sagalee tokkoon amala fafummaa gara jabinaa fi sarbama mirga namummaa Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti raawwataa jiru akka tumsaniif dirqamsiisaa jiraachuun eeramee jira. Barsiisaan aanichaa maqaan isaa akka tuqamu hin barbaanne nuti sarara 10 bitannee hin qabnu. Mootummaan gabroonfataa bilisiginnaa gochaa gara jabinaa fi duguuggaa sanyii raawwachuu malee hojii leellifamuu fi akka isa deeggaru godhu hojjetee nu biraa hin qabu. Hojjettoonni mootummaa hundi fuulbarruu 10 akka banannuuf doorsifamaa jirra. Qooda empaayera kufuuf duufaa jirtu tumsinu waraana keenya woboo bira dhaabbannee Oromiyaa walabaa ijaarrana jechuun miira onnataan ONM'if yaada isaa ibse. Abbaa irree sirna nama nyaatatti lubbuu horuuf wuxxisu Koloneel Abiy Ahmed jaleewwan isaa cufa bobbaasuun foddaa TV dabalatee soba haamilee adda addaa irratti akka isa faarsanii fi tumsaniif qarshii guddaa itti dhangalaasuun warra kaanis humnaan of deeggarsiisuuf carraaqaa jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti waraanni murna gabroonfataa PP qonnaan bultoota jumlaan hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaal haqaafan fayyeera. Godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa gandoota garaagaraa keessatti loltoonni PP namoota hedduu jumlaan ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa kan jiran yoo ta'u keessumaa gandoota akka Hula Arbaa, Arba Caffaa, Tooyyaa fi Bookaa kanneen jedhaman keessa daran uummata ukkaamsuun jabaatee jira. Haaluma kanaan gurraandhala 3/2026 Aanaa Zuwaay Dugdaa gandaa Hula Arbaa jedhamu keessa qonnaan bultoonni hedduun loltoota bilisiginnaan qe'ee isaanii irraa butamanii erga hedduu reebamaa turanii booda mooraa waraanaatti darbatamuun hanga gabaasni kun qindaa'etti
osoo hin qoratamin reebamaa kan jiran yoo ta'u namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nu ga'e Muhammad Siifee Yaa'ii, Muhammad Lammii Xiroo, Sultaan Kadir Fayyoo, Tamaam Saaddoo Hammee, Abunii Hajii, Tannashuu Dureessaa Huseen Gammachuu, Maammoo Ijaaroo Eebbuu, Araboo Qabatoo Aannoo fi Yaasiin Qabatoo Aannoo kanneen jedhamanidha. Haaluma wal fakkaatuun aanichuma ganda Arbaa Caffaa jedhamu keessatti gurraandhala 7 2026 namoonni 3 loltoota bilchiginnaan butamuun ganda Hulaa Arbaa moonaa waraanaatti darbatamuun dararamaa akka jiran jiraattonni ibsanii jiru. Namoonni loltoota kanneeniin ukkaanfamanii moonaa waraanaatti dararamaa jiran kunniin Gannaa Gammachuu Eda'oo, Caaltuu Kadir Qabatoo fi Bashuu Abbee Gammachuu kanneen jedhaman yoo ta'an gurraandhala 8 immoo gandichuma keessaa nama maqaan isaa Shurraabii Goolee Yaaddeessaa jedhamu moo'ichumatti geessanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandicharraa dubbisni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Ittuma fufuun gurraandhala 8 aanichuma ganda Tooyaa jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Muhammad Hajii Namoo fi Zamzam Gaboo Daaksisaa kanneen jedhaman mana isaanii irraa loltoota bilchiginnaan ukkaanfamanii moonaa waraanaa ganda Hulaa Arbaatti geeffamanii jiraachuu jiraattonni itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Kana malees aanichuma ganda Bookaa jedhamu keessaas nama maqaan isaa Kadir Huseen Galatee jedhamu guyyaa sana namoota gandoota garaagaraa keessaa qabanitti dabaluun moorichuma ganda Hulaa Arbaatti geessanii dararaa jiraachuu gabaasaan nu qaqqabee ni addeessa. Godina Lixa Shaggar Aanaa Baakoo Tibbee keessatti waraanni maafiyaa bilchiginnaa maqaa gibiraan saamicha hawaasa irratti raawwatan cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaalheeraan Gameessa. Lixa Shaggar Aanaa Baakoo Tibbee ganda Somboo Disaasaa fi bakka Jo'aallee keessatti tiksitoonni Abiy Ahmed gurraandhala 2026 irraa eegaluun maqaa funaansa gibiraan hawaasa gandoota kanneen irraa duraan qarshii 200 hanga 600 guuraa kan turan amma qarshii 17,000 hanga 25,000 guurrachuun saamaa jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan harka qalleeyyii kaffaluu hin dandeenye mana adabaa aanichaatti darbachuun torban 2 hanga 3 erga hidhanii booda jireenya harkaa gara afaanii jiraachuuf illee osoo rakkatanii horii qaban gurguranii dachaan akka kaffalan gochuun rakkisaa jiraachuun baramee jira. Akka jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himanitti gareen saamtota impaayera Itoophiyaa kunneen kaffaltii maqaa gibiraan saamamaa jiru kana naga'ee seeraa tokko malee guurrachuu fi hawaasa daandii irra deemu mara qabanii bilbilaa fi qarshii isaan qaban mara saamaa jiraachuu dubbatu. Insi raayyaa ittisa impaayeratti tokko godina Lixa Wallaggaa Aanaa Qilxukaa irratti wobotti harka kennate. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaa Fana Waggaarii. Miseensi raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa tokko godina Lixa Wallaggaa Aanaa Qilxukaa irraa keessaa qawwee akaamaa tokkoo fi rasaasa 90 fudhachuun guraandhala 10/2026 waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu ajajaan waboo onichaa beeksise. Miseensi raayyaa ittisa PP duraanii kunis jaalalaa fi kunuunsa obbolaan isaa waboon godhaniif itti gammadee badii kaleessa dogoggoraan saba isaa miidheefis dhiifama gaafachuun hiriyoota isaa mooraa diinaa keessatti hafaniifis sobaa fi sossobbaa murni bilchiginnaa ittiin isin gowwomsaa jiru keessaa baatanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun yeroon isaa amma jedhee jira. Itti dabaluunis lola impaayeratti irratti roga maraan deemaa jiru hubattanii lubbuu keessan akkasumaan balleessuu irra gara waraana bilisummaa Oromootti makamuun yeroon isin saba keessaniif dhaabbattan amma jechuun dhaamsa isaa karaa har'aata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatee jira. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Waamaa Hagalootti waraanni murna PP uummata nagaa irratti hidhaa fi saamicha raawwachaa jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Waamaa Hagaloo ganda Haroo jedhamu keessatti waraanni murna PP namoota nagaa irratti maqaa garaagaraa maxxansuun hidhaa fi saamicha irratti raawwachaa jiraachuu jiraattotni himan. Akka jiraattotni himanitti nama maqaan isaa Dassaalee Bushaa jedhamu deeggaraa wobooti jechuun maqaa sobaa itti maxxansanii reebicha ulfaataa qaama laalessu erga irratti raawwataniin booda hidhanii hiraarsaa kan jiran yoo ta'u nama maqaan isaa Mallasee Taamiruu jedhamu ammoo reebicha ulfaataa irratti raawwachuun qarshii 10,000 saamanii deemuu jiraattotni itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanicha gandoota garaagaraa keessatti waraanni murna PP uummata nagaa irratti irra
deebiin yakkoota adda addaa badii tokko malee raawwachuun qe'ee fi qabeenya isaanii irratti gooluun rakkoo fi gidiraa hammaataaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa Aanaa Xichoo fi Sirkaa keessatti loltootni PP manneen qonnaan bultootaa gubuu fi saamicha raawwachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalfalmataa lammii. Godina Arsii Bahaa Aanaa Xichoo ganda Zaazaaraa bareedduu iddoo addaa Rangamaa jedhamu keessatti loltoonni PP guraandhala 2026 manneen qonnaan bultootaa jumlaan gubanii kan barbadeessan yoo ta'u, namoota manneen isaanii gubate keessaa muraasni maqaan nu ga'e Muhammed Abdul Majid Qaasim jedhamu jalaa oomishni inni bara kana hojjete guutuun meeshaalee mana keessaa dabalatee mana keessatti kan gubate barbadaa'e ta'uu fi namoota hedduu jalaas bifuma wal fakkaatuun kan gubate ta'uu jiraattonni dabalataan ibsaniiru. Yerooma wal fakkaataatti gandichuma keessaa kanneen qabeenyi jalaa saamame immoo Abdul Malik Maammaa Kaaduu fi Sheek Ziyaad Abdurrahmaan Kaaduu midhaan kuntaala 7 mana isaanii keessaa baafachuun fe'atanii mooraa waraanaatti galfatanii jiraachuu jiraattonni dabalataan ibsaniiru. Oduu biraan immoo gaafa amajjii 2026 godinichuma aanaa Sirkaa magaalaa Xarreettaa seensa irratti namoota gandoota garaagaraa irraa midhaan gurgurachuu fi midhaan nyaataan daaksifachuuf fe'atanii magaalicha seenan hunda irraa midhaan saamaa ooluu jiraattonni dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Walloo Aanaa Dawwaa Caffaatti hawaasni rakkoo bishaan dhugaatiin dararamaa kan jiru ta'uu fi rakkoo kanaafis furmaata dhabuun haala rakkisaa keessa jiraachuu himan. Guutuu gabaasichaaf jaalamansis kaayyoo. Kaaba Oromiyaa Godina Walloo Aanaa Dawwaa Caffaa ganda Salaamaa fi naannoo isheetti argaman mara keessatti hawaasni baatilee hedduuf rakkoo bishaan dhugaatiin dararamuu erga eegalee bubbulu kan himan jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatiin isaan mudate kanas qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanis qaamni isaan dhaga'uu dhibuun rakkachaa jiraachuu dubbatu. Akka maddeen gandichaa dubbisnee himanitti ujummoon bishaanii kanan dura itti fayyadamaa turan jala caccabee hojii dhaabuu ibsuun erga sanii iyyannus qaamni dhufee sirreessu miti ujummoon kun maal ta'e jedhee ilaalee beekuu hin jiru. Nuti ammoo bishaan dhugaatii kana barbaachaaf daandii fagoo ta'e deemnee bishaan gandoonni biroon waraabbatan wayita dhaqnu namni itti baay'achuu irraa kan ka'e guyyaa guutuu aduu keessa dhaabannee hanga dabareen nu ga'u eeggannee waraabbanna sayyuu bishaanichi maqaaf kan irratti ijaaramedha malee qulqullina hin qabu jechuun haala keessa jiran rakkisaa ta'uu ibsu. Sababa rakkoo bishaan dhugaatii keessattuu kan qulqullina hin qabne dhibuun mudate kanaanis jiraattonni bakkichaa rakkoo fayyaa dhukkuboota daddarboo garaa kaasaa taayifoodii fi kan kana fakkaataniif saaxilamuun cinattis barattoonni danuun bishaan barbaacha daandii dheeraa waan deemaniif barnoota isaanii irraa hafaa jiru. Ramadaanis dhiyaateera bishaan dhugaatiin kun akkasitti furmaatan argatu yoo ta'e namuu bishaan malee jiraachuu waan hin dandeenyeef dheebuun dhumuuf teenya jechuun sodaa qaban ifoomsaniiru. Yeroo itti maxaan bilisiginnaa Koloneel Abiy Ahmed akka waan uummata Oromoof bu'aa buusetti miidiyaan gadi ba'ee olola sobaa dhugaarraa fagaatee afaan damma dibachuun dubbachaa fi maqaa bu'uuraalee misoomaa doo godhachuun saamicha ulfaataa gaggeessaa jirutti hawaasni Oromoo rakkoo bishaan dhugaatii, daandii, ibsaa dhabuu, qaala'insa jireenyaa fi kan kana fakkaataniin dararamaa jiraachuun dhugaa hin haalamnee fi hin faalamne. Poolisiin Kaanaadaa dhukaasa Biriitish Kolombiyaa irratti banameen namoonni 10 du'uu dubbate. Jaalboorii addunyaa dabalata qaba. Poolisiin Kaanaadaa nama dhukaase jedhamee shakkame dabalatee namoonni 10 ta'an mana barumsaa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa Biriitish Kolombiyaa keessatti dhukaasa banameen lubbuun isaanii darbuu fi namoonni hedduun madaa'uu ibsu. Ibsa kibxata kaleessaa poolisiin Kaanaadaa baaseen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Taampilar Reejii keessatti namoonni jaaduwanii kan argaman yoo ta'u namni biraa ammoo karaa hospitaalaa osoo deemaa jiranii du'uu poolisiin beeksisee jira. Namoonni 2 biroon mana poolisiin dhukaasa kanaan wal qabatee jira jedhee amanu keessatti du'anii argaman. RCMP'n taateen kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Taampilar Reejii Secondary School British Columbia keessatti nama dhukaasaa sochii qabu kan hirmaasise ta'uu ibsuun namni dhuunfaa dhukaasuun isaa amanamaa ta'us miidhaa ofuma irraan ga'e fakkaatuun du'ee argame jedhee jira. Namoonni 2 miidhaa cimaa yookiis lubbuu namaa balaa irra buusuun xiyyaaraan gara hospitaalaatti geeffamaniiru. Akkasumas tilmaamaan 25 kanneen biroon miidhaa lubbuu namaa balaadhaaf saaxilu hin taaneef wiirtuu yaalaa naannoo sanatti madaalaa fi adda baafamaa turan jechuun RCMP'n dabalee ibsee jira. Barattoonnii fi hojjettoonni afan hundi nagaan baafamaniiru. Poolisiin adeemsa walitti makamu maatiif qindoomina qabu deeggaraaf kutaa mana barumsichaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jira jedhe poolisiin. Magaalaan Taampileerii miila tulluu
rookii British Columbia keessatti kan argamtu yoo ta'u baay'ina uummataa namoota 3,000 gadi qabdi. Muummichi ministeeraa British Columbia David Eby dhukaasa jubilaa kana balaa yaadamne jechuun ibsuun mootummaan guyyoota dhufan keessatti miseensota hawaasaaf deeggarsa danda'amu hunda ni mirkaneessa jedhan.